oduu idileessaa kanaaf qindeeffannee qabannee isiniif dhiyaanneerra. Oosat magaalaa Olancitii keessatti murni bilxiginnaa maqaa gibiraa dha'achuun saamicha daldaltoota irratti hammeessan. Guutuun gabaasichaa akka ittaanutti isiniif dhiyaata. Godina Baashaggar Aanaa Boosat magaalaa Olancitii keessatti murni bilxiginnaa maqaa gibiraan saamicha daldaltoota irratti raawwachaa akka jiru maddeen odeeffannoo arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Gareen aangoo dhuunfaa isaa mararsiifachuu waggaa 8 oliif uummata Oromoo irratti mugee har'a immoo kallattii maraan lola saboonni impaayiritti keessa cunqurfaman wal ta'uun irratti bananii hollachaa jiru. Bilxiginnaan baajata humna lammiilee impaayiritti ol qarshii tiriyoona 2.34 fe'uun baatii waxabajjii xumuraa irratti raggaasisaniiru. Haaluma kana hordofee murni dirqama IMF'tti kenne akkasumas ergamaa United Arab Emirates ta'uun albuuda Oromiyaa baasuun gabbara kennaa jiru kun magaalaa Olancitii keessatti namoota hayyama daldalaa garaa qaban irratti kaabinoonni sirnichaa harki isaanii saamichaaf diriire daranammaatee akka jiru keessa beektonni ni dubbatu. Akka daldaltoonni tokko yaada isaanii arraata biyyoolessa Oromiyaaf qoodanitti waajjirri galii magaalichaa ji'a 3 gibira persenteera hundaa'e galii madaalawaa hin taaneen kaffalaa akka jiran kaasuun amma immoo torban kana guutuu gibira waggaan isaa hin geenye kan bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irraa guuraa akka jiran kan himan yoo ta'u ol ka'uu kaffaltii gibiraa kanaan wal qabatees daldaltoonni gariin humna isaanii ol ta'uun dukkaannii fi bakkeewwan hojii biroon irratti cufamaa akka jiru arraata biyyoolessa Oromiyaaf addeessanii jiru. Godinaalee Wallaggaa keessatti garee fiinxaaleessaa murni bilxiginnaa ijaareen uummanni dararaa hammaataa keessa jiraachuun dhaga'ame. Jaalfalmataa lammii dabalata qaba. Agayya 2026 Oromiyaan keessumaa nuta godina Baha Wallaggaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti gareen faashistii bilxiginnaa humnoota weerartuu fiinxaaleeyyii Amaaraa ijaaruun qe'ee Oromootti bobbaasee yeroo ammaa miidhaa uummata irraan gahaa jiraachuun himame. Haaluma kanaan aanaa Giddaa Ayyaanaa naannoo Diichoo keessatti humnoonni faannoo jedhaman uummata nagaa irratti dhukaasa banuun sodaa fi jeequmsa kana hordofees jiraattonni haala hammaataa keessa jiraachuu kan himan miidhaa salphaa fi jabaa namoota irraan ga'us dubbatu. Jiraattonni akka jedhanitti sochiin hidhattoota naannichaa keessatti mul'achaa jiruu jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa guddaa uumaa jira. Keessumaa maatiiwwan nagaa, daa'imman, dubartootaa fi manguddoonni sodaa keessa galanii bakka nageenyaa barbaachan qe'ee isaanii dhiisaa jiraachuun himameera. Rakkooleen akka Oromiyaatti mul'achaa jiru kunis egeree Oromoo irratti yaaddoo uumuu kan himan jiraattonni ba'aa fi gala danqamanii gadadoo jireenyaa dhandhamaa jiraachuu dubbatu. Aanaa Anfilloo keessatti waraanni bilxiginnaa qonnaan bultoota 3 irratti reebicha raawwachuun miidhaa ulfaataa irraan ga'an. Gabaasa qindaa'eef Jaalurgufaa Diinaa. Godina Qeellam Wallaggaa aanaa Anfilloo ganda Kollii jedhamu keessatti gaafa agayya 8 bara 2026 waraanni faashistii bilxiginnaa qonnaan bultoota 3 irratti reebicha ulfaataa raawwataniin miidhaan qaamaa irra ga'u jiraattotni gandicha arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Aanichatti jiraattota ganda Kollii kan ta'an qonnaan bultoota maqaan isaanii Tasfaa Hambisaa fi Machii Maammoo jedhaman halkan keessaa toora sa'aatii 5tti loltootni kunniin reebicha cimaa irratti raawwachuu jiraattonni ifoomsan. Qonnaan bultootni kunniin kan reebaman bakka ooyiruu isaanii bulanii midhaan eeggatanitti yommuu ta'u isaan keessaa tokko miidhama qaamaa irra ga'een hospitaala magaalaa Dambidollootti yaalamaa jiraachuu jiraattonni ibsaniiru. Kana malees aanichuma ganda Dallashoo bakka addaa shoor jedhamuun beekamutti halkanuma sana qonnaan bulaa maqaan isaa obbo Wandimmoo Ayyaanaa jedhamu halkanuma sana bakka inni bulee dallaa isaa eeggatuu qabuun reebanii kan caccabsan yoo ta'u namni kunis yeroo ammaa hedduu miidhamee du'aa fi jireenya gidduutti kan argamu ta'uu ifoomsaniiru. Akka jiraattotni himanitti namoota kanneen erga reebanii miidhaa irratti raawwataniin booda of cinaa bulchanii guyyaa itti aanu ba'aa ulfaataa baachisuun of fuuldura buusanii bakka sakattaa waboo jechuun dararaa turuun ibsameera. Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo keessatti miseensota waraana PP dabalatee namoonni nagaa hedduun hidhamanii jiraachuun ibsame. Guutuu gabaasichaaf Jaalaqaafan Fayyeera. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti naannoo Xooraayilochi jedhamuun waamamu kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo keessatti miseensota waraanaa bilchiginnaa dabalatee namoonni nagaa hedduun hidhamanii dararamaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Miseensota waraanaa 2 kanneen achi keessatti hidhamanii jiran keessaa tokko sabaan Oromoo kan ta'e nama maqaan isaa Koloneel Taadduu jedhamuu fi inni biraan immoo Koloneel Abarraa kan jedhamu sabaan Tigree ta'uun ibsameera. Sababni to'atamuu isaanii kan wal fakkaatu yoo ta'u isaan lamaanuu sirna PP mormanii shakkamuun kan hidhaman akka ta'e maddeen ibsaniiru.
Miseensota waraanaa maqaan heeraman alatti namoonni siviiliin bakkichatti hidhamanii hiraarfamni jabaan irra ga'aa jiraachuu kan himan maddeen ammatti kan maqaa argannee dhalattuu aanaa boosaat kan taate Adde Lalisee Tashoomaa kan jedhamtuu fi kanneen maqaan hin ibsamin hedduun keessatti akka argaman ifoomeera. Firaa fi maatiin kallattii garaagaraan iyyaafachaa kan turanii fi achi buuteen isaa yeroof dhabame kan ture namni maqaan isaa Margaa Nagaasaa jedhamu mana hidhaa sana keessatti kan argamu odeessi maddeen bakkicharra Oromiyaa Naashinaal Miidiyaan qaqqabe ni addeessa. Namni maqaan isaa Margaa Nagaasaa jedhamu ammoo bakka buuteen isaa dhabamus akka achi jirutti dubbatama. Yeroo ammaa haalli hidhamtoonni kunniin keessa jiran rakkoo ulfaataa ta'uu hordofee mana hidhaa keessatti maallaqa nyaataa ji'aan qarshii 3,000 akka dhiyeessan gaafatamaa kan jiran yoo ta'u, kanneen harkatti maallaqa hin kaffalle ammoo lakkoofsa herrega baankii isaanii irraa dhuunfachuun maallaqa irraa baafachaa jiraachuu maddeen dabaluun himaniiru. Rakkoowwan kanneenii fi kan biroon achi keessatti isaan mudachaa jiraachuu himanii keessattuu haalli nyaataa isaanii ulfaataa akka ta'e heeruun miidhaan gama fayyaa bakkoota bultii haala uffannaa fi wallaansa dhabuu dhukkuboota dabalatee gargaarsi namoomaa itti hanqachuun dagatamanii rakkoo akkaan ulfaataa keessummeessaa akka jiran heeraniiru. Oduu biyya alaa irraa arganneen ammoo Raashiyaan magaalaa guddoo Yuukireen irratti haleellaa misaayila baalastikii raawwachuun Zaabooroziyaa keessatti namoota 5 ajjeeste. Bal'ina isaaf jaal yaadannoo Oromiyaa. Magaalaa guddoo Yuukireen Kiyev keessatti sa'aatii biyya keessaa halkan walakkaa yeroo muraasa booda dho'iinsi wal duraa duubaan dhagahamuu isaa gabaasni ni mul'isa. Kunis erga aangawoonni misaayila hedduun gara Kiyev dhufaa jiraachuu akeekkachiisanii booda. Gama biraatiin haleellaa Raashiyaan raawwatteen kibxataarraa magaalaa Zaapooriiziyaa keessatti yoo xiqqaate namoonni 5 ajjeefamanii 20 ammoo madaa'aniiru. Gabaasaan akka jedhutti kantiibaan magaalattii Viitaalii Kilichikoon Kiyev haleellaa misaayila baalistikii jala jirti jechuun miidiyaa hawaasaa irratti yeroo barreessan dho'iinsa sagalee guddaa hedduu dhaga'aniiru. Kilichikoon osoo odeeffannoo dabalataa hin kennin dhaabbata oduu AFP'tti tajaajilli balaa tasaa gara kutaa Sheefchenkiiviskiitti ergameera jedhan. Dho'iinsi kun osoo hin dhaga'amin yeroo muraasa dura saayiraniin weerara qilleensaa sagalee dhageessisuu jalqabee ture. Bulchiinsi waraana magaalattii akka jedhetti manneen kuusaa kutaa giddugaleessaa tokko keessa jiran ibiddaan gubachuu isaanii dhaabbati oduu Rooyiters gabaaseera. Kibba baha Yuukireen magaalaa Zaapooriiziyaa keessatti haleellaa Raashiyaan raawwatameen lubbuun namoota 5 kan galaafate yoo ta'u 20 ammoo madaa'uu bulchaan naannichaa beeksisaniiru. Hoogganaan bulchiinsa waraanaa naannichaa Ivaan Feederoof teelegiraamii irratti akka jedhanitti namoonni 5 du'aniiru 20 dabalataan madaa'aniiru. Kan nama gaddisiisu haleellaa diinaa Zaapooriiziyaa irratti raawwate hordofuun lakkoofsi namoota lubbuun darbanii dabaluu itti fufeeraa jedhan.